Akkam jirtu daawwattoota keenya, oduu yeroo kanaa isinitti himna. Oduu Sibuu Neetwoork waliin haga xumuraatti nu waliin turan afeerraa keenya. Geemni Afrikaa Senegaalii fi Morookoo waliin taphatanii turan kan Senegaal injifate irraa mulqamuun Morokoof kenname itti dhiyaadha. Koreen Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Waancaa Afrikaa bara 2025 Senegaal ji'oota dura injifate akka irraa mulqamu murtee dabarse mootummaan Senegaal cimsitee balaaleffatte. Mootummaan Senegaal ibsa baaseen waancaa karaa haqaan mo'atan irraa mulqamee tokkoof akka kennamu murtee darbeen hedduu aarree jedha. Murtee kana dura takkaa dhagahamee hin beekne. Sun duudhaalee ispoortichaa akka haqummaa, amanamummaa fi kabajaa wajjin wal qabatan kan faallessudha jedha ibsichi. Seericha akka taa'utti hubachuu dhabuun murtee seera qabeessa hin taanee fi haqummaa hin qabnedha jedha ibsichi. Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa Senegaal irraa mulqee Morookoon shaampiyoona waancaa Afrikaa 2025 akka taatu murteesse. Tapha waancaa Afrikaa xumura Senegaaliif Morookoo gidduutti geggeeffame irratti eeyyama murteessaa malee murtoo peenaalitii nurratti kenname hin fudhannu jechuun tapha dhiisanii dirree keessaa ba'anii turuun isaanii kan yaadatamudha. Senegaalis taphicha galchii 1-0 mo'atte. Amajjii 18 kan geggeeffame taphni waancaa sun daqiiqaa 98 irratti rukuttaa peenaalitii yeroo Morokoof kennamu dubbiin ka'e. Leenjisaan Senegaal Pape Thiaw taphattoonni isaanii dirree keessaa akka ba'anis ajajan. Taphichi daqiiqaa 17 erga adda citee booda deebi'ee eegale. Ibrahim Diaz rukuttaa peenaalitii kenname dhabe. Gaazexeessaan Kubbaa Miilaa Afrikaa Kaabaa Maher Meezahii BBC'tti akka himetti murtoon darbe sun miira guyyaa sana ture tokkoyyuu jijjiiruu hin danda'u jedhe. Daqiiqaa 16 xumuraa guyyaa sanaa fi miira guyyichaa mudatee homaa jijjiiruu hin danda'u. Miira yeroo taphattoonni Senegaal waancaa fudhatanii galan ture. Meedaaliyaa yeroo fudhatan waan isaanirraa mul'ataa ture kan haqu miti jedhe. Taphni 0-0 xumuramee daqiiqaa dabalataa 8ffaa irratti murteessaan taphichaa Jean Jacques Indaalaa rukuttaa peenaalitii kenne. Indaalaan ogeessa baariirra turaniin ilaalee akka kennu gaafatame. Sunis balleessaa El Hadji Malik Diop Ibrahim Diaz irratti hojjeteeni. Leenjisaan Senegaal Pape Thiaw murteessichi daqiiqaa muraasa dura galchii Senegaal waan jala haqe tureef Sadio Maaneen dirree keessatti hafuun akka gareensaa deebi'anii taphatan gaafatee ture. Daqiiqaa 17 booda taphattoonni Senegaal deebi'uun tapha jalqabaa Ibrahim Diaz rukuttaa peenaalitii Panenka yaalir karraa eegaan Senegaal Eduardo Mendy jalqabaa deebise. Sa'a dabalataa irratti taphataan Senegaal Pape Gueye galchii lakkoofsisuun Senegaal shaampiyoona taate. Leenjisaan Morookoo Walid Regragui gochaan Senegaal kan nama qaanessuu fi Afrikaa kan hin kabachiisne jedhe. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantino taatee fokkisa jechuun balaaleffate. Leenjisaan Senegaal jeequmsa ka'een ibsa miidiyaaf kennuuf tures adda garuu booda garee isaan dhiisaa ba'aa jechuu isaatti akka gaabbe ibsuun miira turetu nama mo'atee jedhe. Gocha isaafis dhiifama gaafateera. Ergasii Morookoon waancaa addunyaaf ji'oonni 4 yeroo hafan leenjisaa ishii Walid hojiirra geggeessite.